Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota GMN Jirraa Miidiyaa Network qophii addaa torbeetti al tokko isiniif darbu. Qophii addaa har'aatiin qopheessitoonni ani Rabbirraa Leenjisaa, Mo'ibul Misgaanuu fi Liidiyaa Kadir waliin taanee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti nu duukaa bu'aa. Dhimmi hiikkannaa humnoota addaatiin wal qabatee akka ajandaa tokkooti ta'ee kan inni ka'aa jiru. Mee kanaan wal qabsiisee dhimmoonni hiikkannaa kun haala barbaachisummaa isaatiin wal qabsiisee waan muraasa maal jetta kanarratti Mo'ibul? Durumaanii humni addaa kun maaliif hundaa'ee fi akkamitti hundaa'e waan jedhamu kaasuu barbaachisaa. Innis yeroo jalqabaatii fi humni addaa naannoo Somaaleeti kan hundaa'e. Sunis haala qabatamaa yeroo sana ture. Shororkeessitoonni Al-Shabaab karaa bahaa Itoophiyaa biyya keenya weeraruuf akkasumas rakkoolee shororkeessummaa tarkaanfii garaagaraa fudhachuuf sochii taasisaa turan irratti kana ittisuudhaaf humni addaa naannoo Somaalee kun akka hundaa'u ta'e. Itti fufuunis naannoleen hundumtiyyuu humna addaa mataa isaanii ijaaraa adeemanii humnoonni kun karaa bittinnaa'aa ta'een deeggarsa biyyaa taasisanirra gara humna raayyaa ittisaa biyyaa keessattis ta'e gara filataniin socho'anii kan caalu karaa humna gar tokkotti tinnisame yookiin kuusameen qajeelfama tokkoon kan socho'u yoo ta'e irra wayya yaada jedhuun mootummaan ergaa dabarseen humnoonni naannolee hundumtiyyuu akka hiikkatanii fi gara fedhan kaan gara poolisaatti kaan immoo gara raayyaatti gara poolisa federaalaattis akka deeman akka iddoo isaanii filatan kan jedhudha kan ka'e. Kanaan wal qabatee humnoonni tokko kanneen kana mormanis ni jiru. Keessumattiyyuu humni naannoo Amaaraa kanneen gam tokkoon finxaalessummaa dhaadessan isaan kun humni kun naannoo isaanii qofa akka waan ta'e fakkeessuudhaan akka hin hiikkanne waan jedhu kaasaniiti jiru jechuudha. Amma humnoonni addaa kun dhiibbaalee adda addaa naannolee keessatti uumaa jira. Walitti bu'iinsi illee heddummachaa kan dhufedha humnoota addaa naannolee adda addaa gidduutti. Kana wal qabsiisee yaadota muraasa Liidiyaa yoo qabaatte. Tole galatoomii Rabbirraan akkuma jalqaba irratti Mo'ibul kaasuuf yaaletti humni addaa ijaarsi isaa yeroo sanatti barbaachisaadha dhugaa dubbachuudhaaf battala sanitti yeroo sanitti jechuudha. Akkasumatti immoo nageenya waaraa fiduudhaaf humna poolisii yookaan immoo humna poolisii addaa kun naannoleef barbaachisaa miti jechaadha. Keessattuu humni addaa akkuma wantoota gaggaarii wantoota gurguddaa nageenya biyyaa naannichaa eegsisuu keessatti gahee isaa bahee akkasumatti immoo hanqinoota bal'aadha jechuudha kan jiru. Waraanaan wal dorgomuu naannootti deebi'ee akka nama biyya garaagaraa qabuutitti ufii kenna naannootiin wal dorgomuun kun rakkoo gama nageenyaatiin uummanni akka tasgabbaaheetiin gara misoomaatitti akka hin deemne danqaa ta'e waan ta'eef akkuma muummichi ministeeraa kaasaa turan sanitti ammatti kan nu barbaachisu humna poolisii kan naannoo jira. Kan naannoo san warri humni addaa garasitti akka isaan makaman kun immoo humna poolisii federaalaatti akkasumas immoo raayyaa ittisaatti dhufaniitiin humna biyyattii waraanaa kan birbadummaa biyya kan waliigalaa qabanitti akka isaanitti dacha'anitti waan ta'eef murteessaadha waan ta'eef tarkaanfii sirriidha waan jedhu qaba jechuudha. Dhumarratti barbaachisummaa isaatiin wal qabate haala mootummaan waamicha dhiyeesse kanaan mee waan muraasa wal qabsiisitti nu kaase. Humni addaa kun gam tokkoon naannolee keessatti ijaaramuun isaa miira jaalala biyyaa caalaatti miira jaalala naannoo qofti jaalalli biyya Itoophiyaadha akka gadi hir'atu yookiin immoo akka irraa dhiqamu ta'eeti jira jechuudha. Kanaafis humnoonni naannolee kun yeroo barbaadanitti wal morkii naannoleef naannoo gidduutti fakkeenyaaf akka waraana kaabaa kan jennu yookiin Tigraay wajjiniin kan taasifame yoo ilaalle bu'uurri isaa humni naannoo kun ijaaramee of ijaaree humna biyyaa yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaa haleeluuf waraanuuf yaadu isaati jechuudha. Kunis miidhaa inni gam tokkoon fideedha jechuudha. Naannolee biroo keessattis sabarrattis kan hundaa'e xiyyeeffannaan haleellaan garaagaraa eenyummaa irratti xiyyeeffatee rakkoowwan uumaman fakkeenyaaf humni naannoo Amaaraadhaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee Oromoota Walloo waraanuuf sochii garaagaraa taasisaa ture. Fakkeenyaaf seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo mootii Haile Sillaaseedhaa hamma Baalchaa Saafoon naannoo firiira humna isaa qubsiisutti Itoophiyaan humna waliigalaa hin qabdu ture. Raas Gazii jedhame abbabbaan humna mataa isaa iddootti qaba jechuudha. Kun immoo dhiibbaa biyyattii irratti fidaa ture. Mootii Haile Sillaaseen illee kana ilaaleetu jechuudha. Gara raayyaa mataa isaatti qabaachuu yeroo Baalchaa sodaaterraa yeroo sanaan booda Itoophiyaan gara humna giddu galeessaa waltawaa tokko akka qabaattu kan ta'e jechuudha. Walgaarreeffannaa sablammii gidduu jiru naannolee gidduutti jiru hedduu babal'achaa dhufe keessattuu amma dhimmoota finxaalessummaa kanaan wal qabsiisnee yoo kaasnu
sanaafillee da'oo godhatanii warri finxaalessummaa babal'isaa jiran hubachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf naannolee Amaaraa keessatti wantoonni yeroo ammaa ka'aa jiran humna addaa da'oo godhachuudhaan finxaalessummaa isaanii babal'isaa akka jiran. Finxaalessummaan kun immoo daraan kan biyya diigaa deemudha jedheetiin amanaa. Warri kaleessa daldalaa turan har'a illee sanaan daldaluu barbaadu jechuudha. Lallisummaan yookaan immoo lallisummaan gara sabummaa kanatti qofa dhufuudhaan jaalalli biyyaa hir'isuun sabummaa irratti galuun ergasiin immoo sabummaan kun fideetiin leellistoota garee gosaa waan jedhu sanitti gadi buusaa jechuudha. Kanaaf hawwii fi fedhiin fiinxaaleeyyii kun immoo akkaataan isaan ittiin milkeeffatan karaa humna waraanaa kana dagalfataniitiin itti hirkataniitiin waan kanatti kan dhufuu danda'a waan ta'eef kun immoo diigamuun hawwiin isaan wantoota amma reef rabbirraan kaasaa ture san biyya kalee rakkoowwan bulchiinsaatiin wal qabatee sirnoota afaan tokkoo aadaa tokkoo amantii tokkoo jedhame yookaan immoo ahadaawii jedhamu sana deebisuudhaaf akka karaa ittiin fiduu danda'an ta'eefii jira jechuudha. Mootummaan dhimma kana xiinxalee bu'uura seeraa akka hin qabne ilaaleetiin wantoota cufayyuu gara seeraatitti fiduun barbaachisaa waan ta'eef gara kanatti fide jechaadha. Kanaaf ammallee wantoonni isaan duubatti deebi'aniitiin waan kana mormuu danda'aniif illee kana jechuudha. Kanaaf hawwii fi fedhiin isaanii yeroo kamuu milkaa'uu hin danda'u. Uummannis immoo waan kan irraa hubachuu qaba, xiinxaluu qabaata. Dhimmi amma biyya keenyaa sabaa fi sablammiin biyya kana keessatti hedduudha. Afaan hedduu qabaa, aadaa garagaraa qabaa, safuu fi safeeffannaa garagaraa qabaa. Waan kana walitti edaanee biyya gara fuulduraatiitti tarkaanfachuu dandeessu. Tarkaanfachuu qofa osoo hin taane guddina gama siyaasii, diinagdeetii fi hawaasummaan qofa osoo hin taane gara Afrikaatitti illee mul'achuu akka dandeessu bu'uura ta'uu danda'a jedhee yaada jechaadha. Kan uumaa safuu fi safeeffannaa jennu yookaan aadaa sana osoo hin taane waan sana bira dabreetiin sadarkaa suukaneessuutti, sadarkaa shororkeessaatti nama geessaa jiru waan ta'eef dhimmoonni hiikkachuu humna addaatii kun yeroo barbaachisaa fi wanta ta'uu qabu jedheetiin yaada. Taateewwan gidduu kana humnoota seeran ala hidhatanii naannoo Amaaraa keessa socho'an finxaaleeyyiidhaan uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamaa ture. Fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Nama ajjeesanii taatee hin taane walirratti raawwachuun reeffa irratti waan hin taane viidiyoo suuraa kaasuudhaan uummata irratti dhiibbaa akkasii qaqqabsiisuun finxaalessummaan kun gara shororkeessummaatti dhufaa jira jedheetiin amanaan. Shororkeessadha yoo jenne nama hin qaanfachiisu. Waa'een dhimmoonni finxaalessummaa kun taateen isaan yeroo ammaa kana gochaa jiranii wal qabatee gara shororkeessummaatti kan deemaa jirudha jechuudha. Finxaalessummaan kiyya malee, kan koo malee, ana malee, humtuu hin jiru, kan koo malee hin ta'u kan jedhu yaada kan wajjiniin walii galuu wal hirmaachisuu jaalala hin qabne kan of keessatti qabu ekstreemistis hedduutu biyya keenya keessa jira. Isaan kun hundumti isaanii gamaa gamanatti kaan garee bitaa warra ta'an kaan immoo garee warra mirgaa warra ta'anidha. Biyya tokko keessa ammoo jaalalli hin jiru yoo ta'e, wajjin jireenyi hin jiru yoo ta'e guddinni hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaa gara jeequmsaatti deema jechuudha. Uummanni jeequmsatti deemuun tokko immoo guddinatti deemuu hin danda'u. Kanaaf biyyi keenya yeroo hedduu rakkoolee walxaxaa akkasii keessa turte. Kana keessaa bahuudhaaf immoo finxaalessitootas ta'e shororkeessitoota biyya keenya keessatti mul'achaa jiran kan mootummaan adaba isaanitti gochuu qaba. Waan kana isaan irraa akka adabatan gochuudhaaf mootummaan ammallee kan caalu hojjechuutu sirra jira. Uummanni biyya kanaa immoo sirriitti isaan hubachuu qaba. Addunyaan maal jetti? Miidiyaan mootummaa arfaffaadhaa jetti. Garuu mootummaa lammaffaadha yoo jenne nama hin qaanfachiisu. Waa'ee dhimmoota miidiyaa kanaan wal qabate to'annaa mootummaa barbaada jedheetii yaadaan elektirooniksii miidiyaa keessaa miidiyaaleen isaan baay'inaan itti fayyadamuu jiran TV biyya kana keessatti seera broadcastingii eegee baname tokko seera biyyattii cabsuudhaan akka barbaadetti ragaalee hin jirre qindeessuudhaan akkaataan inni itti mootummaa fi uummata biyya kanaa irratti bobba'aa jiru humni finxaalessummaa kun daraan cimaa fi saffisaa dhufee jechuudha. Amma yuutuubaroonni fi tiktookaroonni warri tiktook irratti hojjetan yuutuubaroonni biyya kana finxaalessummaan kun daraan akka babal'atu warri gochaa jira. Warra magaalaa kana keessa taa'ee hojjetu dhimmoota miidiyaatiin meeshaa guddaan isaan itti fayyadamaa jiran amma miidiyaadha jechuudha. Miidiyaa kana immoo mootummaan to'achuu qaba jedheeti yaadaan keessattuu elektirooniksii miidiyaa irratti. Ana malee kan koo malee biyya kana anatu jira anaan ala socho'uu hin dandeessu warra jedhan kan adaba itti horsiisuun kan mootummaa qofa osoo hin taane kan uummataatis jechuudha. Tokkoffaa kaayyoon dhokataa isaanii maalinni kaayyoon ifaa maalinni waan jedhu kana addaan baasee uummanni waan isaaf ta'u
ammarratti kan akka Itoophiyaatitti haa ta'u akka sabaatitti wanni nu barbaachisu maa inni gara fuulduraatitti deemudha. Misooma barbaachisaa fi gama diinagdeetiin guddina addunyaan jirtu gara Afrikaatiin jiru kanarra qaqqabuudhaaf ofii keenya irratti hojjechuun murteessaadha jechuudha. Kana gochuu keessatti akkuma sila Moo'ibulii fi Rabbiraanis kaasaa turtanii dhimmi miidiyaa murteessaadha jechuudha. Kanammoo adaba kan itti horu, adaba kan itti qabsiisu yookaan immoo daangaa kan itti godhuu qabu mootummaadha jedhee namanaa jechuudha. Biyya sabaaf sablammii 80 ol qabdu kana keessatti jechuudha. Kuni sochiin isaan gochaa jiran kuni sochii diigumsa biyyattiitiin wal qabatudha. Sochii kanaan wal qabatee immoo akkuma jalqaba kaasaa turre wantoota isaan itti fayyadamaa jiran kana irratti tarkaanfii seeraa fudhachuun barbaachisaadha jedheetiin amana'ani mootummaan. Keessattuu naannicha irratti dhiibbaa guddaa qaba jedheetiin amana'ani. Kun ergama mootummaa federaalaa itti waliif galee gabbuuse ergama kana fudhannuun aarsaan ta'an illee uummata naannichaa kaffalchiisuu mala jedheetii yaada. Walumaa galatti egaa yaadota guyyaa har'aa dhimmoota hiikkannaa humnoota addaatiin wal qabatee dhiyeessaa turre kanaan wal qabatee gara dhumaati irratti wanti itti dabaltu yoo jiraate Moo'ibul. Yeroo ammaa kana mootummaan wanti inni godhe gocha sirrii akka ta'e tarkaanfii barbaachisaa akka ta'e hubachuu qaba uummanni biyya kanaa. Innis naannoleen humna mataa isaanii ijaaranii wal morkii hin barbaachifne keessa galanii waraanaaf biyya kana lammiilee biyya kanaa wal waraansisutti akka hin seenneef mootummaan giddugaleessaa mootummaa jabaa ta'ee diina biyya keenya irratti aggaamu yoo jiraate akka Itoophiyaatti akka guutuu biyya kanaatti diina ofirraa qolachuudhaaf barbaachisaa fi murteessaa waan ta'eef uummanni biyya keenyaas ta'e humnoonni hidhatanii achi keessa jiran kanneen daawwattoota ta'anii sagalee keenya kana yookiin immoo yaada keenya kana sheer godhan yookiin dhagahan yoo jiraatan kana itti amananii fudhachuutu isaanirra jira jechuudha. Akka waliigalaatitti namni kamiyyuu mootummaan ammarratti waan barbaachisaa fi waan sirrii tarkaanfii sirrii fudhate waan ta'eef hundi keenyayyuu cinaa dhaabbachuu qaba. Daawwattoonni fi hordoftoonni keenyallee dhimmoota amma garagaraan ka'an kanarratti yaada fiinxaaleeyyiin qabattee deemtu kana gara sirriititti fiduun tokkummaa biyyaatii fi jaalala biyyaa akka argamu labsuun gama sooshaal miidiyaa haa ta'u yuutuubiidhaan haa ta'u tiivii garagaraatii yaadota biyya kana diiguudhaaf labsaman yaada namni dhuunfaa karaa adda addaatiin dabarsu akkanumatti sirriidha jennee ofitti fudhachuu caalaa wanti kun maalinni garam deemaa biyya keenyaaf hin fayyada akka sabaatti haa ta'u akka biyyaatti nu fayyada waan jennu kana gad dhaabannee dhaloonni ammaa kun waa xiinxallee gaafa ri'aaktu gochuu danda'e gaafa ri'aaktu goonus ri'aaktu goone gaafa immoo wanti sirrii hin taane yoo kan jedhu uumamu taate sirreessaa deemuun barbaachisaadha waan ta'eef akka waliigalaatitti humni waliigalaa kan biyyattii kan jaalala biyyaa qabu kan immoo diina waliigalaa akka biyyaatitti nutti dhufe qolachuu danda'u humna jabaa ijaarrachuudhaaf tarkaanfiin amma godhame kun tarkaanfii sirriidha. Cimee itti fufuu qaba. Hundi keenyayyuu iddoo jirrutti mootummaa cinaa dhaabbannee wantoonni kunis uummataaf akka hin fayyadne beekneetiin irratti hojjechuu qabna waan jedhuun qaba. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin addaa guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne asumarratti kan xumuramu ta'a. Qophii isiniif qopheessuun turtii kan isin faana goone ani Rabbirraa Leenjisaa Moo'ibul Misgaanuu fi Liidiyaa Kadir turtii nu faana godhanii ogeessi kaameeraa Boggaalaa Habtaamuu turtii nu faana godheen haga torbee walii deemnutti turtii gaarii.